deebinee jirra arragaa maqaa nama ka'uu qabu kaafne maqaan kun nu qofa biratti hin ka'u guutuun Oromoo hin ka'a jechuudha. Oromoo iddoo jiru addunyaa kan biratti jiru waa'ee nama kanaa hin kaasa yaadatamaa fi tokko waa'een gochi hojii inni hojjete ammayyuu jira. Uummata Oromoo keessaa yuutuubiidhaanis gama daddaatiin wallee namoonni inni walaloo kenneef kan akka amma kaasnu irra deddeebinee riyyaadhaa waliin guddatanii waliin qabsoo keessa darbanii addeeroo jechuudha. Dr. Kabajaa Dachaa Artist Alii Birraatiif walaloo sirboonni isaa baay'een isaa sirban harki caalu jechuu dandeenya. Yeroo tokko maaltu ture beektaa kubbaa miilaa kanan jaaladhanii Itoophiyaan Afrikaa kibbaa mo'atte. Itoophiyaan Afrikaa kibbaa gaafa mo'attu jaboodha. Itoophiyaan Afrikaa kibbaa gaafa mo'attu sana booda immoo Afrikaan kibbaa Biraazil faana taphattee Biraazil mo'atte. Itoophiyaan Afrikaa kibbaa keessaan kana jechuun Itoophiyaan Afrikaa kibbaa keessaan Biraazil mo'atte. Biraazil kan nama taphattoota kubbaa miilaatti dhalatan jechuu dandeessa. Addunyaa kanaaf. Inni hangee amane hojjete. Nummoo adeeroo keessaan Abubakar Musaa arganna jechuudha. Alii Shabboo keessaan Abubakar Musaa arganna jechuudha. Egaa kanaaf achi dhaqee jabinni namaa akkam seete beektaa har'as garuu waan inni akka dhuunfaa kootiitti yaada qabu bahaa kanarraa aartiin Oromoo akka duriin jiru. Adeeroo dhabne irraa isuma fiixeen amma ijoolleen dhalachuu qaban. Dachee Abubakar Musaa irraa ba'irraa, dachee Adeeroon ba'irraa, dachee Adamaaruun faa ba'anirraa, dachee Qamar Yusuf ba'anirraa faa, Elemoo faa ba'anirraa kan maqaa isaanii fixxeen waliin hin geenye. Kan akka Usmaayyoo Musaa faa dachee ba'anirraa maaliif muuziqaan keenya baakkate maal aartiin keenya maalirra jiraarra dirqama kan Adeeroo qofa dhaggeeffachuu qabna. Qaanqeen isaa qabsi. Fixeetu deeme Adeeroon. Dhugaadha yaada gaarii kaaste yaada bu'uura dhaloonni ammaa itti yaaduu qabu. Akka isaanii bara sana sayyuu bara rakkisaa bara haalli mijanne bara ulfaataa sana keessa ta'anii aartii jajjabaa akkasii dhalootatti darbu erga isaan kalaqanii isaan nu biraan ga'anii isaaniyyuu urjii bakkalchaa jedhanii urjii sana ibsanii lixatti kaabatti giddugaleessa kanatti erga facaasanii har'a giddugaleessa kana qofa maata amma dhaloonni amma akka Haceefaa Galaanaa jijjuu namoonni baay'een adadaan warri wal gitan warri wal fuulan kun baarraatii maadhamne artistoonni qaxaleen dhaloonni jira isaan achiiti madda artistoota keessaa oomishamanii bahan erga ta'anii booree maaf isaanitti hafti maaf akka isaanii sanatti har'aa dhabame gaagura guddaa kanniisonni baay'een keessaa yaa'aa turan kana keessa maaliif deebi'ee muulamee qaqamee ammas gaagurri dammi qofti hafee maaliif kannifti keessaa yaa'anii dhuman kan jedhu kana deebitee ilaaluu hin jirani guutummaa guutuu jechuu miti jiru garuu akka isaaniitti baay'inaan namoonni fakkeenyaaf amma namuu akkatti sirbu qabu fakkeenyaaf Haceefaa fudhattee maalan jiraa jettaa achiin booda immoo jirra jettaa achiin booda eessa jirta jettaa too jiraatee wanti jiru baay'ee ture. Warri adadaan akkanatti wallee fidatan jiru wal qabsiisanii jechuu kooti. Ammas waan Adeeroon fide kana dhaloonni fuudhuu qaba. Baalli eenyutti kennanii amma silaa waaqaaf teettatu walaloo barreessuudhaan nama baay'ee bilchaataa sirriitti seenaansaa yoomiyyuu yaadatamoo Abubakar Musaa kaasneerraa yaadatamaas jira gara Simeetu faa dhaabasaa kaafne walaloo barreessuudhaan artistoota hedduu duuka kan jiru namni cimaan tokko har'a eenyu jennee yoo kaafne har'a Simeetu faadha amma walleedhuma Hacee baay'ee isaa yookaas namoota hedduu wallistoota keenya hedduu yookaas bilchina kan qabu yoomiyyuu wallee darbee jiraatu kan barreessu walaloon barreessaa walaloo kanaas namoota jechamoo kana duuka kan jiru. Gama aartii gamuma walleetiin gamuma artistoota keenyaan immoo Adeeroon fa'aa eenyutti kennanii eenyutu akkasitti baatee deemuu danda'a. Eenyu bakka nu bu'a saba guddaa kanaaf walleedhaan kan jedhu gama baatiinis bahuu qabu. Bahuu qabudha. Sababiin isaa maaliif har'a afaan keenya caala guddateera. Carraanis bilisummaanis haalli mijataanis Adeeroonuu Abubakar iyyuu jedhan
afaan keenya jechoonni keenya cirracha galaana har'a inumayyuu caala hojjechuu qaba artiin keenya afaan keenya afaan qo'annoof qorannoo ta'eera dhiiga Abubakariin jechuudha afaan barnootaa ta'eera afaan hojii ta'eera afaan siyaasaa ta'eera afaan daldalaa ta'eera afaan dinagdee ta'eera kanaaf har'a irra teenyee kan durii caala hojjechuun hin danda'ama wanti jedhu sammuu koo keessa jira hin jiran jechuu keenya miti gaafa kana inni immoo baa qofa osoo hin taane hedduma kaaniyyuu fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee kan irratti hin xiyyeeffatamne aartiin Oromoota maccaa baay'ee ba'an jiru. Aartiin Oromoota maccaa baay'ee ba'an jiru. Sababiin isaa waa kaafne irree amantiin dhiibbaa mataa isaatii qabaachuu danda'a. Garuu amantiin kabaja aadaan ofiis immoo kabaja. Sirna ofiis kabaja, sirba ofiis kabaja. Isaan akkasii irratti hundaa'anii hojjechuu fakkeenyaaf amma walleedhuma dhiichisa fakkeenyaaf amma wallee naannoo Tuulamaatti sirban kana yoo fudhatte shoboxee jettaa, raphisa jettaa, ragada jettaa, hooyee jechuu dandeessa waan hedduu kaafta. Isaanumtiyyuu hanga yaadaman hojjetamaniiru hojjette gaaffii mataa isaa qaba. Aadaa kun bahanii maalitti ceenutti dabarre? Mee waqtiin amma keessa jirru waqtiin adoolessaa kun yaadattoo ta'e gara baadiyyaatti yoo deebite wayita sanyiin bahudha keessumaa gama xaafiitiin sanyiin akka sanyii baasa amma gindaa dirrisa jedhu gara horoo kanatti waqtii qaba guyyaa qaba beektaa amma guyyuma kana keessaa iyyuu immoo guyyaa ta'u guyyaa torbantu jedhama ture guyyaan facaasaadha jetteeti baastu immoo guyyaa lalata Oromoo sanyii gaarii akka laftii fi sanyiin sirriitti akka wal argatee sirriitti akka toluu fi guyyaa kibxataa yookaan immoo lammaffaa facaasaa jedhamu kana magara machaatti immoo guyyaa kana facaasaa jedhee waamu maaliif warri baakaa jedhan jiru warri kibxata jedhan jiru nama edata beekutu waa edachuu beeka kanaaf gaafa sanyiin ba'u in edatama jechuudha kanaaf guyyaan lammaffaa kun facaasaa jedhama guyyaa sanyiin itti faca'u sanyiin itti ba'udha adoolessa 5-13 keessumaa kaasee guyyaa meessu sanyiin xaafii kun sirriitti itti faca'ee sanyiin bahudha. Baadiyyaas turte waan ta'eef baay'inaan ati. Ati magaala turte baay'inaan. Adoolessa 13 irraa eegalee hanga 20tti torbeen jiru kun kurnan jedhamee beekama beektaa. Kurnan jedhamee beekama garuu ta'u sanatti hin ce'in. Amma takka beektaa qaama kee yoo waasi nyaate amma iddoo waasi nyaate sana geessee hooqattutti huma barbaadda. Waan sanyiitiin wal qabsiiftee amma waan ati kaaftee sanyii keessatti wanti edatamu baay'ee dabaje. Sanyii wanti jedhamu iyyuu midhaanuma faca'ee boru firii baasu. Boru firii buusu. Boru baala baasu. Malee isa kaaniin midhaan jettaa isa sanaan sanyii jetta. Sababiin isaa boru biqila. Boru biqila waan ta'eef. Gaafa isa kaafnu maal jechuuf ani amma namni televizyiinii kana daawwachaa jiru. Maaliin qonna jechuu danda'a rakkoon xaa'oo hamaadha. Kanaaf iddoo si nyaatti tokko waa'ee sanyii kaasne fakkeenyaaf amma qonnaan bulaan amma waa'een xaa'oo baay'ee rakkoodha. Maatii qabna quba wal qabna akkamittiin furamuu akka danda'amu beekamu garuu rakkoodha amma ijoolleen kun amma sanyii baasaan ga'e sanyii baasaadha amma nuun jedhan waa'ee xaa'oo maal dubbatani maal beekani wanti isaan jedhan in oolu jedheetuma waan kana kaasa. Yeroo darbe muraasa ishee tuttuqnee kaasneera waa'ee xaa'oo kana tokko akkuma biyyaattuu hanqinni doolaaraa akka jiru mootummaan irra deddeebi'ee kaasaa xaa'oon baay'inaan akka hin galle. Innumti galeeyyuu immoo walqixa qoodamaa akka hin jirre wanti ka'aa jiru baay'inaan isa. Walqixa qoodamaa hin jiru. Erguma qoodamee iyyuu immoo rakkoon geejjibaa. Rakkoon geejjibaa jira. Hanni jiraata. Aanaalee hunda keessa geejjibaan gahuudhaaf baay'ee akka danqamanii jiran. Uummanni dheeboo amma lafti maal bareeraa xaa'oo bareera. Lafti hammuma ati waatti kennite xaa'oo sirriitti kennitee fi sanyii gaarii irratti facaafte si baasti. Waanuma ati kennite waanuma ati soorti. Nama ogummaa isaallee baay'ee qabaachuu baannu warri barana waa qotatu kun midhaan dheedhii irratti xiyyeeffachuu qaban natti fakkaata. Midhaan dheedhii kun baay'inaan xaa'oo barbaadan xiqqoo barbaadu. Wanti nan dubbadhu kun waan ogeessi dubbatu miti jechaan ogummaa isaan qabu waan ta'eef garuu aadaadhumaan gaafa laallu warri keenya bara xaa'oon harkaa qaqal'ate midhaan dheedhii irratti xiyyeeffatu kan akka baaqelaa kan akka ataraa waan akkasii irratti xiyyeeffatu sababiin isaa isaan
baay'ee xaa'oon barbaada waan ta'eef maltee akkasii barbaadachuun dirqama mootummaan garuu furuu qaba. Mootummaan furuu qaba gaafa jennu nuyi fakkeenyaaf amma midhaan nyaataan of danda'uun dirqama jennee edda hojjenne ta'ee qamadii biyya alaatti erguun dirqama jennee edda hojjenne ta'ee har'a qamadii boruu waan biraa erguu dandeenya. Boruu waan biraa erguu dandeenya. Waan biraa erguu danda'uuf garuu galteen qonnaan barbaachisu kun qonnaan bulaa bira qaqqabuun dirqama mootummaatti fakkaatan. As akka nama dhuunfaa tokkotti gaafa waan kana hubattee yaaddee maal ta'uu qaba fallisaa jettee yaaddu qorannoodhaan kan deeggarame ta'uu baatullee otoo ta'e maallaqa baay'ee gurguddaa waan biraa irratti investi gochuurra warshaa xaa'oo dursa kennite biyya kana keessatti isa alaa galchitu doolaarri hanqina doolaaraa jira geejjiba galaanarra gahee asin geenye jechuurra otoo birrii bajanni guddaan qabamee fi galteen xaa'oo alaa gashinuu kana biyya keessatti warshaansaa hundaa'ee asuma keessatti otoo isa irratti investi gochuun danda'ame. Tokko wanni kana caalu hin jiru biyya kana keessatti sittan immoo wanni midhaan nyaataa caalu hin jiru biyya kana keessatti ittaan immoo qonnaan bulaan keenya samma danda'an ciibsaa waan jedhamu jira beektaan biratti. Ciibsaa jechuun lafuma ooyiruu qonnaa kana horii irra ciibsita. Horii dalleessanii dallaa sana keessa torbaan lama sadii horiin irratti dhoqqee buusuu maal ta'u horii irratti ijaartaa fi isa booda hanga galagalchi dikee sana qopheeffachuu aadeffachuu lafa ofii isa xaa'oo bare kana gara sanatti xaa'oo uumamaa kana oomishuutti deemu wanti sunis gama qonnaan bulaatiin waan xiyyeeffannaa argatudha. Egaa iddoo nama dhukkubee dursanii tuqani jechuudhaaf gara sanatti deemnee fakkeenyaaf ji'oota ayyaanota ji'oota kana keessa jiran waa eegalee jirra waan edatamurraa kaanee fakkeenyaaf amma jiini dabarsine kun waxabajjiin kun birboo waan jedhamu beektaa Oromoo biratti birboo waan jedhamutu jira. Birboon kun sa'aatii kanatti Oromoon gurraacha qaleet ganna simata jechuudha. Lidataa jedhanii nurraa fudhatanii lidataa jedhan lidataan kun birboo jedhama afaan Oromootiin akkuma warra kaanii waan kana gaafarraa fudhatu Oromoon keessaa deebi'ee garuu lidataan jedhamu kun ayyaana birboo ayyaana guddaa Oromoon kabajettiin gannattiin simatudha achirraa eegala jechuudha ayyaan. Itti aanee adoolessi kun argitee too ta'e sida waa tuqeera odeeffannoos baay'ee waan ta'e biraan gaa jirra waan ta'eef otoo gidduutti itti deebina kana waa'ee deebinee dhufnu